namoonni mana madaamii viidiyoo koo kana bira hin darbina sirriitti dhageeffadhaa sin fayyada. Torbanarraa maalan ta'e seetanii niitiin koo ishiidhumaa kilaasii koo seentee bishaan ani galgala irraa dhuge bariidha galgala irraa dhuge fuutee baatuun balbaluma irratti itti dhufe balbaluma kilaasii koo irratti ishiidhumaa fudhatee baawuun itti dhufe gaafan itti dhufu na'ee tanan itti kokkolfee tanan ishiinis natti bisiqetteetuma wal bira dabarree maaliif jedhee tanan achumaaniin bira darbee tanan yaadni koo garuu shinti beetii dhaquus miti bariidha waan ta'eef bira darbeen naasuu ishiin fuutee baatu argeen shinti beetii seeneen arguman dhiqadhee achii ba'een shinti beetuma koo waluma keessa jira waan ta'eef fuuldurumatti ba'een bishaan koo maaliif fuutee baate moo jakoo ta'ee tanan dhugaa akka gowwaatti bishaan mana keessa barbaadee bishaan hin jiru maaliif ilaata itti fayyadamuuf akka itti fayyadamuuf hin jedhamne bishaan mana jira maaf akkana gootee dheetuma bakka gaafa sanaan maatiitti bilbilee akkasitti bishaan mana hiriyoota kootti illee bilbilee ittime guyyaa isaa akka carraa gara galgalaa naannoo sa'aatii 9 akka Itoophiyaa naannoo sa'aatii 9 hojii xumuree tanan gara kilaasii koonnaan galu algaa jalatti haatee jechuudha waan ta'etti goggooteetu algaa jalatti haateetti akka konkolaateeti akka jettuufi ta'uu hin beeku waan ishiin akkas gootee waan ishiin itti naxxillee ayidoon naaf hin galle achumaan ani maala yaade seetanii bishaan sana fuudhee tanan Indoom gaafa sana intuqu jedheen ture intuqu harka kootiin haa taa'u jedhee tanan ture amma yoomitti immoo taa'a yoommoo bishaan sana boru deebitee achitti argite karaa nyaata koonatti dhufti karaa biraa karaa nan hin beekne namiiti jedhee tanan bishaan sana fuudheen aayilaandii keessaa shinti beetitti bishaan sana naqee tanan aayilaandii bakka ciisicha kootitti deebisee boru ganamaaf saammoo dhuftee maal gootiseetanii dhuftee otoo hin taane daa'ima waggaa 6 mana kana keessa jira sobdee akka daa'imitti waan asiifachi hariitu daa'imitti hari'aa fiddee kilaasii koo seensitee kottu fincaa jettee sobdee itti mucayyoo as keessa ariitee bishaanicha laaluudhaaf malaa waan ittiin seentu dhabna mucayyoo seensitee ittiin laaltee baatee akkasitti of oolchee jechuudha. Kanaafiyyuu meeqan keessantu biyya namaatti maraatee meeqan keessantu qarshii keessan beektanii maatii keessan wallaaltanii meeqan isaaniitu jira kanaafiyyuu of eeggannoodha akkasiniif ta'uuf viidiyoo kana siniif hojjadhe of eeggannoo guddaa godha ijoolleen qimamoonni mana madaamii of eeggannoo guddaa godha biyya namaa kana keessatti wantoota akkanaatu jira egaa meeqan keessantu beekamoo meeqan keessantu beenne anis dhufee manuma kanatti arge malee mana biraallee ture waan akkanaan argine gaafa nasitti argu garuu gara fuulduraatti akkan of eeggannoo godhu irraa hubadhee jechuudha. Kanaafiyyuu isinis viidiyoo koo kanarraa waa hubattu jedheen yaada of eeggannoo guddaa godha dhugaa rabbii bakka ciisicha keessanillee nyaata dhugaatii keessanillee waan hundaa of eeggannoo guddaa godhadha please. Meeqan isaaniitu maraatee meeqan isaaniitu waan meeqa ta'ee jira meeqan isaanii maraata. Gaafa sana maalidha isinitti fakkaata rakkoo maalirraa qabeeti isinitti fakkaata sababni maraachuu isaanii isuma kanaa jechuudha isuma nani arge sanaa jechuudha maaliif akka kana godhan ani beeku ani garuu na dhibaa kanaaf yoo of eeggannoo godhaa viidiyoo koo kana immoo sheer kooppi liinki godhaatoo. Eebanni barri jiru of eeggadhaa adaraa keessan obboloota koo adaraa keessan of eeggadhaa adaraa bakka jirtanitti waaqayyo sinaa eegu obboleewwan koo mana biyya arabaa jirtan akka kooti jechuudha adaraa keessan of eeggadhaa dhugaa rabbii ashamaa akkam jirtu hordoftoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyo sinaa baay'atu jecha egaa har'a viidiyoo amma argaa jirtan viidiyoo amma obboleettiin keenya haasofte tokko dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha mee jarana ilaala nama hin beekanii sin beekanii garuu waan isaa ani waanuma bira dhufnee teenyeef kana waan akkana namarratti daldalu ta'e illee hin beeku ijoollee baay'eedha yeroo baay'ee wantoota akkanaa kana kan himatan jechuudha. Yaa namni akka gaariitu jira akka badduutu jira adaraa keessan of eeggadhaa akkuma beekamu mucayyoon tuni himattee jirti yeroo isheen kilaasii isheetii gadi baatu kilaasii isheetii gadi yoo baatu dhaxxee kilaasii ishee dhaxxee bishaan ishiinii irraa dhugdee bultii sanitti qoricha naquudhaa fi jaraa fuutee osoo deemaa jirtu mucayyoon tun immoo kilaasii isheetti dhuftee kilaasii isheetti dhuftee jechuudha kararratti walitti dhufanii rifadhee tananii ishiin kilaasii isheetii ba'aa jirti bishaan ishee san qabattee achumaan rifadhee tananii itti walitti kokkolfineetumaan ani dafee shintibeetitti seenee harka koo dhiqadhee bahee yoo bahu bishaan sun achiin jiru fudhattee bakka baay'ee tokkoon shakkee tures bishaan dhugdimoo maalidha jedhee shakkee ture bishaan jechuuf bishaan kiyyarraa waan dhugduun qabdu bishaan mana jira innaa aayilaandii keessatti jechuudha akkuma beekamu. Innaa maaliif isheen immoo fuuteetti qorichatti gooteef jechuudha. Isheen immoo mucayyoon tun of xaraxartee hin dhunnesii jala baatee jirti.
bishaan san immoo ergasii fuutee algaashii jalatti darbite qorichatti gooteeti algaashii jalatti darbite jechuudha. Erga algaashiitti darbite immoo saniin booda akka daa'ima taphachiisu faaseetee kilaasii seentee lallaaltee jechuudha. Gizee tokko tokko akkuma isheen jettu akka seentee laalte jechuudha. Innaa mee ilaalaa ijoollee mee ilaalaa maaluma namaa godha damni kun badni. Biyya nama hundumti ilma namaa bakkuma hundattuu biyya keessa ta'ee biyya alaa ta'ee bakkuma fe'e jiraadhu. Dabadhiisuu akkasuma immoo maalidha maajikmti waliin deeman kun maal inni kiskisni walii galiin deeman kun yookiin akka isheen hin galle raatechuuf barbaadde dhubaastee yookiin immoo waa gochuu barbaaddeeti yookiin akka isheen maraattu yookiin akka isheen duutu barbaadde ta'ee ani waan isaan beeku wanta isheen akkas gootee mucayyoo obboleettii keenya waaqayyoon immoo ishee olchee jira waaqayyo ammallee ishaa olchuu dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Mee ilaalaa obboloota koo waan kanaa kanatti nurratti raawwatamaa jira jechuudha. Nda'uum kan biyya ormaatii ijoollee hin galla jennee karoora baafannu kana sila nuyi waan nutti godhatti yaratteen tun dhugaa rabbee nuraata jechuun yoo hin galla jennee waan nu galchuun dhooguun beennu dhugaa waaqayyo jechuudha. Amma anuu of shakkaatiin jira biraa dhiisati sila nan gala yoo jedhe waan na dhooguun beeku na dhooga dhugaa rabbi jechuudha. Maalidha ijoollee kun? Mee warri beektan nu barreessaa jiran ijoollee arabni nu raatachitee nu fixxee nalleen taasisuun araboonni nu raatachitee nu fixuun ooltu hin galla jenne waanuma nu dhooguun beeknu moo asitti nu hambifachuu hedduu laata. Waaqa kootiin nu eega isa malee hin qabnu homaa hin qabnu nusi malee homaa hin qabnu gooftaa kootiin nu eegi yaa waaqayyo nu eegi bakka jirrutti ijoollee tsalootii olii godhaa ijoollee musliimas kiristaanis tsalootii godhadhaas yeroo makaatanis yeroo raftanis hundumtuu amma ijoolleen sun musliimallee yoo taatanii musliima jedhanii dhiisanii bara ijoollee waanumaan taa'anii nurratti hojjetu abashaadhaan jedhu Itoophiyaadhaan jedhu addaan nu qoodanii akka nuti amantaadhaaf kutaan gandaa qoodnu kanaa matii binu ija takkaa nu daaru ijoollee maal taatanii tsalootii walii godhaa akkuma amantaa keessanitti musliima taatee kristaa taatee waliif xaloota godhadhaa waliif xalaa akka dandeechinitti jechuudha. Maaliif jarattiin nu dhiistu jechuudha. Hunduma keenya walitti qabdee waan gootiin malee ati kiristaanota musliimaa jettee addaan nu qooddu isaan jechuudha. Hin jiru isaan bira wanta akkasii akkanuma akkatti ol qoodnu kanan beekan isaan bakka abashaadha. Amantaa feetu yoo hordofte feelli isaaniitii miti isaan dhimma isaaniitii miti isaan. Inni akka keenyaa miti kanaaf waliif xalootii godhadhaa. Akkuma amantaa keessaniitii yaa rabbi nagaadhaan biyya keenyatti nu galchi kan xiqqishuus taatu guddoos taatu jaalattis taatu kan biyya keenya ga'u hin jiru. Biyya ormaatti hundumtuu gadi jedhee bula malee wal jedhee kan bulu hin jiru. Kanaaf adaraa keessan biyya ormaa biyyuma ormaati maan nu godhu waloon nuti lammii tokko nuti dhiiga tokko uumaa amantaan keenya hundisaayyuu garagaras ta'u nuti immoo ilmaan tokko keessattuu ijoollee Oromoo kun adaraa walumaaf tsalootii godhaati akkuma biyya kana keessaa hundi keenyaa kaanu jechuudha. Waaqayyoon wanta isaan deemanii kanallee waaqayyoon nurraa haa qabu. Ilkiskisallee hin beeku natti fakkaate. Ilkiskisa kana walii gadi yeroo baay'ee ijoollee waan akkanaa kana maajikii waan kunniin akka seexanaa fakkiin akka seexanaa faallee kan mana jiru tokkotu jira. Mee viidiyoo isaallee nan hojjedha yeroo tokko isinii fi wanta mucayyoon takka viidiyoo isaa agarsiiste mana keessatti waan mana keessatti qaban karaamuu mana keessaa qabu kan buufa mana keessaa qabu meeqatu jira dhugaa fi arbamuun ta'u takka malee jechuudha. Ani maajikii beeku godhatu ta'e waan isaan beeku rabbiin kiyya haa beeku waaqayyoon uume haa beeku ijoollee adaraa keessan of eeggadhaa waaqayyoon nu haa eegu bakka jirrutti inni nu haa tiksu inni kooloo isaa nurraa haa qabatu isiniin jedha akkuma amantaa keessaniitiin kadhannaa godhadhaa hundi keessaniyyuu isiniin jedha wanti kun hin jiru rabbi nagaadhaan nu haa galchu waaqayyo kan nagaa nu baase hunduma keenya nagaadhaan biyya keenyatti nu haa galchu biyya ofiitii fi haata fi daaratti hin qabdu jedhani hanguma fe'illee yoo ta'e jechuudha. Har'a biyya ormaa keessatti duwwaa ta'anii isaan gannama darbanii feestaalii gurraachatti hidhanii darbanii karaa irratti allaattiin nu nyaatte yookiin immoo simbirroon nu nyaatte jechuudha. Awwaalallee hin dhabna jechuudha biyya ormaa keessatti. Waaqayyo immoo waan akkasii nullee haalagu adaraa keessa naga danda'ametti obboloota koo of eeggannoo godhaa. Waaqayyoomti nu haa tiksu, waaqayyo nu haa eegu. Barri maraatee biyyi maraatee jira, barris maraatee jira. Uummanni dhugaa isin jedha uummanni keenya kuni bakka addunyaa tana irratti namumti bakka waan akkanaa hin hojjetu jedhee yaade bakka hundumatu hojjeta bakka walumaa galatti hundumatu waa'ee maajikii kana hojjetadha. Ani duraan waanuma biyya keenya Itoophiyaa qofatu waa'ee maajikii kana hojjetas jedha. Arboontu isin hojjettee jechuudha wanta lakkisa kana hin deemte. Dhugaa jechuudha ijoollee. Buna nama jalaa deebii agartanii rajaa kun egzeeshinii keessatti wanti xiqqoon takka naftu buna isaanii kana jechuudha. Buna mucaa harree fakkaatu kana.
isa maaloo dhugaa rabbi waan isaan goggoraduu agartee jiru isa kana fa'a walitti gurguranii qaatti naqatanii nafaafaa dhiqatuu hin dhuguu garaa fa'aatti dhugu. Ani waan akkasitti godhanii rabbiin kee beeku waa beeku tana ijoollee nu caalaa ila abishaa keenya caalaa Itoophiyaa keenya caalaa wanni isaan hin beekne jiru. Dhugaa waaqayyo ijoollee fa'aa dhidhiquu garaatti dhuguu nafaan dhiqatuu ushiniin keessaa walitti gurguranii jechuudha intalottu yoo dubartii dhiirri walitti dhugee yaa'e. Walitti qocanii jechuudha walitti qoqqocu ijoollee ani baay'een arge waan akkasii baay'een arge jechuudha. Maalidha inni kun maal jechuudha yaa rabbiti. Yaa rabbi nu tiksi ijoollee bannaataa jechuun saalxalootii godhadha yaa waaqa koo. Nu haa eegu kaa waaqayyoon. Obboleetti koo bakka waaqayyoo si baase. Ammallee waaqayyoo si gujjii ta'u. Inni isaa tiksu kan si baase sin gatin. Karaa irratti sin gatin. Waaqayyoon nama hin gatu. Eessumallee yoo jiraatte waaqayyoo si faana jira. Biyya feete jiraadhu bakka feete jiraadhu. Waaqayyoo si faana jira. Guyyaan kee yoo geesse garuu bakka hundattuu deemuun oolu garuu guyyaa malee ilmi namaan deemu waan ta'eef. Akkas isiniin jedha obboloota koo adaraa of eeggadhaa dhaamsa kooti. Akkasuma warroon chaanal kee afaaraa taata sabskiraaybii gochuudhaan jajjabeessaa isin jedha. Akkasuma immoo yaada fiqee qabaattan koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa gaafisuu qabaattan gaafachuu hin dagatinaa walirraa baranna walaa gorsinu jabaadhaa isin jedha obboloota koo waaqayyo sinaa eegu hunduma keenya nu haa eegu nagaan biyya keenyatti nu haa galchu.